80 bitamee tokko isaa gatii isaa waliin isin beeksisa. Meeshaa obboleettii teenya Haliimaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Ashama harka fuunee Oromoo kiyya guutuu jirtu amantiif kutaan osoo waliin qoodiin baga jiraattan isiniin jedha. Namootiin hedduun jechuudha gatii meeshaa baruu barbaadanii bitachuun duratti herreegallee godhatanii garuu kalee gaafa meeshaa kana bitu har'a gabayaan saniin hin jirtu tarii sanii gadi sanii ol sanis herreega keessa oolchuudhaan tokkoffaa irratti akkuma sitti argitan kanatti meeshaalee mimmiidhagaa tahanii fi hedduu babbareedoo tahantu na bira jira. Kaameraa itti dhiyeessuudhaan guutuu isaa tokkoon isinii hima. Asirratti kana hubachuu qabdan rakabooti dimlaayitiiti. Rakabootiin dimlaayitii kuni diizaayiniin isaa isa miidhagaa yookiin isa bareedaa kana kallattii lamaaninuyyuu zoorsisee kan isin agarsiisu hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Jalqaba irratti rakabootiin dimlaayitii kun akkuma sitti argitanitti ittisiisi kaameramaani. Rakabootiin kun dimlaayitiin isaa baay'ee fufurdaadha. Gubbarraanis arguu dandeettani dimlaayitii fufurdaa ufii kiyyaa ani jechuudha. Rakabootiin kun dimlaayitii malee dhufa bakka geessee kan irraa buqqisiisee bifa haarayaan dimlaayitii itti isinii galchisiisee qarshiin inni ittiin bitamu 4,000 dimlaayitii wajjin 4,300 isiniin jedha. Itti aansuun siinii doolaariidha. Ani siinii doolaarii tana jaaladhee nama hedduu isii bitaa jira. Isii illee faashina taatee dhuftee taawwanii gadi jechuudha. Fakkeenyaaf siniiwwan namni hundi fayyadamu 5,500 2,000 ni jirti. Siniin doolaarii darzan isii 3,300 doolaarii jedhaniini baay'ee bareeddi. Akkasuma muutuyyuu maqammacaan isii hedduu bareedduudha. Roga afree osoo taatuyyuu diizaayinii yookiin kalaqa bareedaa qabdi. Darzan isii 3,300 isiniin jedha. Itti aansuun ammuutuyyuu hordoftoota fi kabajamtoota kiyya maandajaa qabdi Haliimaanii. Maandajaan isii maandajaa guddaa jechuun kun olaala aja keessan rakabootii isiin caalu isinii galee maandajaan isii rakabootii illee caalu akkuma maandajaa kamii maandajaa jechuudha. Maandajaa kamiituyyuu baay'ee bareedaadha. Garuu maandajaa maabraatii yookiin maandajaa kaarbaa irra guddaadha. Filannoon ajajaan yookiin ka hojjachiisee waan hundaa isinitti hima. Rakabootiin kun wanni inni qabu waan jabduu kataate sababni jechuun ka dimlaayitii dhiisee ufii kiyyaa isa kanatti dimlaayitii galchisiisee fi tokkoffaa irratti ka hixaana irra godhan yookiin shaamaa irra kaachuu dandeettan. Shamarran keenya hedduun jechuun maaliif jennaani kun shaamaaf hedduu miidhagaa meeshaa jabaadha. Bareedaa hojjetan duraaniin haganaa miti ka dimlaayitii. Itti aansuun ammoo meeshaan inni qabu tipsii bareedduu qaba jechuudha. Tipsii kanallee waraqaa irraan kaachifne akkuma dhufteen ishigiidha. Gizaaza jechuu barbaadeeti. Isiin tuni tipsiin sinii bunaas tahee waan barbaadan buskuutii irra keettanii geessuu dandeettani. Itti aansuun rakabootiin isii kan qabu inni kun jechuudha ka 4,000 xiqqaan kanaa gadi illee ni jira. Naa hubadha ka 3,500 ni jira ka 2,000 illee ni jira. Akka isin barbaadanii humna keessanii kanuma tahee xiqqaan gatiin kanarra irratullee ni jira. Garuu ka Haliimaa nama jechuun jireenya jiraachuu barbaadu waan taateef ka kanarra guddallee ni jira. Gatiin akkasuma dabala. Inni kun bakka madaalaa biyya keessa namni baay'een diizaayinii kanaan fayyadamanii ka jabanaallee bareedduu qaba. Rogsadee ka jabanaa lukas qaba jechuudha. Ija keessanii ilaala. Ka jabanaati rogsadeedha. Jabanaan asumarra ta'a inshaallahu ta'ala. Itti aansuun waan bareedaa qaba jechuudha. Rakabootii hedduullee bitee arge inni kunillee gizaazaanii ka hixaanaati. Namoonni hedduun ka maandajaa haganaatiin namni fayyadamu hin jiru. Inni kun ka hixaanaati. Hixaana isarratti aarfachuu dandeettanii akkasuma ammoo ka salarra keettanii hixaana goggobaa irra aarsuu dandeettanii. Inni kunillee roga afreeni hedduu baay'ee miidhagaa kan ka shaamaa gootanii kan ka hixaanaa godhuu dandeettanii. Akkasuma ammoo girgiraa hixaanaallee bira bitachuu dandeettanii. Rakabootiin kun meeshaalee kana hunda qabate 4,000 jechuudha. Dimlaayitii ka dimlaayitii waan hin fedhiniif ufii kiyyaa dimlaayitii itti galchisiisee fi malee zoorsisee isin agarsiisa. Sababa rakabootii dimlaayitii hin qabne waan ta'eef jecha inni kun tonsiilaan kiyyaa namoonni tonsiilaallee ajajachuu barbaadan meeshaa wajjin keessattuu warri rakabootii dimlaayitii ajajattan isin barbaachisa. Isa tokkoffaa jira sadarkaa qaba ajajadhaa isiniin jedha. Rakabootii zoorsisee isin agarsiisa inshaallahu ta'ala. Kunuutii dimlaayitiin isaa gubachus malti cittus malti hangaruu aga danda'een furdaa filadhee biteetti isinii galche. كنوا بسم الله الرحمن الرحيم والفاتحة صد مهارة يا أرومو أرجتني ديزايني جرس اللي جيجيره كجرانا اللي جيجيره وما توك روج لما نسان اللي روج أفرمين سنة جرسيسة نفس الشيء روج أفرفة نفس الشيء وبلاين تي ركبوتي كانوا فوتن هندي سا جزازة كانوا فوديناتي جلا كانت كبردا إله أما اللي هدو الفاتا ركبوتين أصلي دا وان الفاتو جتة وفي يقدنو شمران كين غراك سنين جدا أنا تيجت مال قدره هر كسي سنين ورابون دركما وان تهيبي
rabbi nu haa laaffisu. Kuni mandajaa kana baay'ee jaaladhe haqiiqii qarshiin isaa jechuudha. Ani Haliimaa fi hiriyaa isii wajjin mandajaa xiqqaa dubbadhee ture 850. Garuu an isa kana birrii xiqqoo dabalee itti simuun barbaadu bitee fi isiniin jedha. Maaliif jennaaniin bakka jarra maallaqni jalaa dhumate waan ofii kiyya itti dabaleef jecha himuun barbaadu jarri akkanaa kafaltuu waan hin barbaadini. Kun argitanii kuni zirrii isaa kan inni ittiin banamu akkanatti banaadha. Ka maabiraatiiti. Maabiraatiin dalagaa istoofiidha. Mandajaadha garuu argitanii. Asiin ammoo ka itti sakkaatan haada guddaa gamada furdaadha jechuu. Isa kana ammoo qalamii anatuyyuu dibsiisee fi jechuudha. Kun baay'ee miidhagaa kan ta'e ani cufee dhiisam. Inni kun nama gabataa shiboollee shiboo tokkoffaadha. Filannoon dalaysiise. Shiboon kun keessallee hin bahe. Hubadhaa. Yoo akka carraa kufee bahee jedhe hirrifatina. Garuu yeroo maabiraatis sakkaatanii miti bismillah. Sirritti waan itti galee fi bahuu dide malee hin bahe. Sirritti itti galchan ho'isanii. Ila kun hin socho'allee hin bayalle shiboo kana kan ibidda dabarsee diimessee ho'isu. Inni kun yoo bahellee akkanumatti itti deebi'a. Hirrifatina yoo bahee jedhe rakkoon qabu. Garuu jechuudha akka hin baane yaalii godhaa. Yoo odoo meeshaan achi geeffamu bahe hirrifatinis hin jedha Haliimaatiyyaa. Akkasuma Khadiijallee kama kanaa qabdi warri meeshaa akkanaa isinii dalage shiboon kun yoo bahe hirrifatina seeran itti deebisuudhaan booda sanii itti sakkaa isiniin jedha. Kunooti baay'ee bareedaa kan tahe akkanatti mandaja qashtii kana rakabootii qashtii kana wajjin qabdi. Qarshiin isaa ammoo isinitti himuu sababbiin isaa ka waliigalleen irra qashtii waan filadhee birriin jalaa dhumte ofii kiyya itti dabalee fi isiniin jedha. Baarakallaahu fiikum. Itti haasuun kaddee Haliimaan jechuudha dhiifama of kolcha. Makarajii fannoo qabdi. Makarajii fannoo baay'ee dubbadhee jira. Isii qofaa miti nama biratti illee himee jira. Kunuuti isiniinis sinii bunaatiin qixxeedha. Ija keessanii hubadhaa. Sinii bunaa tarakabootiin qixxeedha. Sinii doolaarii taatee tafeetiin huataatu ta bunaatiin qixxeedha. Akkasuma immoo maqammacaa jaha qabdii isiillee makarajii yookiin jabanaa xiqqaa qabdi 2,700 isiniin jedha. Gatiin gaafsan qabiteen ka Haliimaa. Itti aansuun meeshaa bira jiru fixa. Burcuqqoo shaayii gimmaasha qabdi. Isiin tun baay'ee bareedudha. Isin dura viidiyoo argitanii jirtanii. Maqammacaa guddaa kan taate qarshii 1,100. Sinii galaami qarshii 1,100. Yoo sinii qofa ta maqammacaa hin qabne feetan qarshii 500. Sinii galee qarshii 500. Sababni 1,100 taate maqammacaaf jechuudha. Maqammacaan tun guddoo beektanii as kaartoonii keessa jirti isiniin jedha. Itti aansuun ammoo tuyyuu gingilchaa firii 6 qabdi. Kaartoonii tokko qarshiin isa fuudhee 750 ammoo akkamii dagadhee jira. Hordoftoota kabajamtoota kiyya kijibuun fedhu isan of kolchaa isiniin jedha. Itti aansuun masoobii daabboo qabdi. Kophaa isiititti jechuudha. Masoobii namoonni hedduun order godhatanii ajajataa jirtanii masoobii daabboo jabduu tan taate fi jabaattuu tan taate qarshiin akkuma isin beektan 2,500 inshallah ta'ala rabbi nutti hin dabalchiisin isin hagammaan daballe. Itti aansuun safeedii qabdi. Safeedii wiixaa 2 qabdi. Obboleettiin tiyyaa isii tana safeedii beekaa ol keessa fuudhee fi safeedii wiixaa tanii 700 kan bitamteedha. Isin walitti herreega keessan herreegadhaa isiniin jedha. Itti aansuun burcuqqoo bifa warqii diimtuu yookiin ahmara qabdi. Baay'ee bareedduudha burcuqqoon tuni isin agarsiisa hundaayyoo gad danda'e dadhabullee. Kunoo ilaala hiriyoota teessanii haaluma kana dhiyeessitan isinuun beeytanii isin himuu fi miti miidhagina burcuqqoo isin agarsiisuu fi kunoo 2,300 har'a isaa ammaa kana 2,500 wanni bakka san jiru hin jiru. Kunoo akkana jirti. Rabbi nagahaan isii itti baasu jookii qabdii hunda jalaa diddiiguun feene dhugaa rabbii dubbachuuf meeshaa isii waan ashagaa jiruufi itti aansuun burcuqqoo warqii tana qabdi. Kunooti dahabii jechuudha. Asiiraa feetanii waan feetan feetanii isiilleen jookii qabdi. Isiilleen akkasuma gaafatan 2,300 amma tuyyuu 2,500 isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Itti aansuun meeshaa Haliimaa keessa deemee isinii agarsiisa. Sufraa 2 qabdi. Sufraan bunaa achirraa kaasee akkasiiti. Kunoo meeshaa bunaa guutuu irra hafee asilleen hafee jira xiqqoo ija keessaniin arga. Kaameraatti isiniif siisa. Tokkoffaa irratti wantoota achi jiru hundaayyuu ni fuudhee rakabootii guddaa fuudhee mandajas guddaa fuudhee makarajii kanas fuudhee meeshaa faandishaa kaa'uu dandeettanii abaaboo adda addaa kaa'uu dandeettanii rakabootiin dimlaayitiidha waan feetan kaa'uu dandeettanii. Itti aansee sufraa guddaa qabdi. Sufii akkana ol dhaabee asirraa eegalee akkanumatti gaddeemee qumatiin meetira 2 asgaa isiniin jedha.
asirraa meeshaa tokkoon isinitti eegaa agarsiisee as dhufee jedhe maankaa kana qabdi. Maankaan kuni abbaa maankaa jechuun alwaana jettaniin sanii tokkoffaa irratti naa hubadhaa hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa. Ka kanarra jabaattu jira, qarshiin isaallee kanarra jabaadha. Isa kana kalara yookiin bareedina malee xiqqoo laafaadha. Qarshiin inni kun alwaana ahmara fuudhee fi burcuqqoo tanaan akka wal fakkaattu barbaadee fi qarshii 1,700 isiniin jedha. Maankaan kanarra jabaallee haga 3,000tu jira. Yoo bitattan kama humna qabu bitadhaa isiniin jedha. Shuukaa 6, maankaa guddaa 6 fi akkasuma maankaa xiqqaa 6 qabaa isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Itti aansuun saanii ittoo yookiin saanii waxiiti. Saanii waxii ani tibsii yookiin saanii zirgii wal fakkeessee fuudhee fi haga danda'een jechuudha meeshaa jajjabaa ta'e baay'ee furdaadha. Qarshii 2,000 fuudhee fi isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Inni kunis baay'ee guddaa kan ta'e bareeda ka ittootii 2 cilfaa 2 qaba. Qarshiin ani isa ittiin fuudhee jedhe qarshii 1,300 isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Itti aansuun jookii maayikaa warqii ta'e jechuudha. Asiin durallee isin himee jira, waraabee jira nama biraatiif illee qarshii 1,300 fuudhee. Inni maaliif yoo isin jettan ka 1,500 illee ni jira, akkasuma immoo ka 1,200 illee ni jira. Abaaboon isaa garagara. Burcuqqoo wajjin ammoo 3,500 haga 3,000 ni argattan. Ka burcuqqoo qabu kanuma ta'ee burcuqqoo isaallee maayikaa baay'ee bareedaadha. Kenneettoo waan barbaadan gizaaza kana yeroo takka fayyadama. Isa keessummaa fedhan biratti wanni kana fuudheef burcuqqoo 2 biraayyuu deemaa fi tana birallee ni deema, tana birallee ni deema. Isiin uume bitatti. Itti aansuun saanii ruuzaa wal fakkeessee saanii waxii tiriitiin fuudhee fi saanii ruuzaa firii 3 fuudhee fi baay'ee furdaa kan ta'e akkasuma guddaallee kan ta'e fawaakii yookiin waan barbaaddetti dhiyeessuu dandeetti. Ruuzallee isiin waan itti dhiyeessitu isituu beeka. Inni 3 kun walirratti 2,000 fuudheef jechuu isa 3. Itti aansuun tiriidha. Tirii 2 fuudhee fi tiriilee babbareedaa fuudhee fi namoonni biyya jirtan hundi isaanii beeytan hoteelallee yeroo ammaa kana faashina. Inni kun 400, inni kun 600 fuudhee walirra lamaan isaa qarshii 1,000 isiniin jechuu barbaada. Yeroo tokko ni dabala, yeroo tokko ni hir'ata. Waan hir'atellee isinumatti himaa hin bitaa isiniin jechuu barbaada. Inni kun qarshii saanii shorbaa kana furdaa laalee fuudhee fi maaliif jennaan 6 fuudheef. Isinii galee hordoftoota fi kabajamtoota kiyya 6 fuudhee fi qarshiin isaa ammoo qarshii 390 fuudheef. 390 fuudheef isiniin jedha furdaadha. Itti aansuun saanii giloobaalii mufaddala namoota keenya hedduuti isiniin jedha. Achi taree isinii agarsiisaa meeshaa isiirra deemaa jira. Irra zooraa jira waan ta'eef saanii giloobaalii haliimaa fi akkasuma distii saramiikaa qabdi. Saanii giloobaalii gaafa san isii qarshii 5,300 fuudhee har'a ammoo 5,500 sanii olillee haga torbaallee ta'uu mala. Torbee tan hin binne torbee achaanuu bitee 5,500 isiniin jedha. Gaafa haliimaa 5,300 fuudhee. Itti aansuun distii saramiikaa akka carraa jechuudha. Akka dotorii isiin argattee jette isiillee firii 5 qarshii 9,000 fuudhee haliimaa gaafa sanii hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Maaliif jennaan akka carraa dotorii isiniin jedheef distiin tun har'a qarshii 11,000 jirti. Gaafa sanii akka carraa jechuudha. Distiin tun kan isin qabdu 5. Tokkoffaa irratti maxbashaa akkana jiru qabdi. Maxbashaa kana osoo qabdu jechuun ka biskuutaa, ka saambusaa, ka foonii, ka waan barbaadde jechuudha. Inni kun golboo an kurree irratti hiine irra isinii kaa'e malee kurree gizaaza qabaa keessi golboodha. Hedduu maxbashaa bifa distiitiin bareedaa ta'e qabdi. Kurreedhaan isaa meeshaa guutuutiin agarsiisa. Meeshaan isaa guutuun as keessa jira. Illee yoo danda'u miidhaa fi bareedaatu kunu bilooniin as keessa jiru kun marti jechuu haliini. Kunu ittaysiisi kaamiraa. Hatta laastikiin kun ka isaati ka kurreen ittiin hidhamu. Hatta inni kun akka tokkichi illee hin banne ka shananii as keessa jira. Kurreen isaallee as keessa jira waliin hin hidhamu. Akkanatti kaayamee jechuudha. Akkaataa inni itti hidhamu isin agarsiisa. Kaamiraa isiifadhee. Inni kuni kurree gubbaa gala. Isinii galee kana finneetuma asiin kenna. Kanas finnee asiin kenne. Kana finneetumaan akkanatti shiboodhaan itti jabeessinaa jechuudha. Haga wal dhaqqabutti hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa. Isiniif galee kanaafi hundi keessanuyyuu inshaallahu wa ta'ala
hinjira hafee jira meeshaan isiin qabdu sallaa guddaadha. Sallaa kuduraatiin adda. Sallaa guddaa ta'e ka uffata hedduu guddaa ka ta'e 850 ka bitame baay'ee guddaadha. Itti aansuun laala baaldii abbaa litira 50 liqimse ilaalaa jabeessi. Baaldii abbaa litira 50 liqimse jechuun sallaan kun guddina irraa fedhee kunuun bitee anillee ofii bitadhe. Baaldii abbaa litira 50 lama qabdi kunoo baasuun barbaanne sallaan guddina irraa baaldii guddaa liqimse jechuudha. Akkuma isin beektan 850 500 kun ka jaalallee 500 walii kuma 850 ka keessaa xiqqaan 400 haala kanaan jechuun isin herreega keessan. Itti aansuun baaldii barmeelii guddaa uffatatti miicaaru kan namni marti jaalattanii jettan isa lama gugurdaa qarshii 500 fuudheef qarshii 1000 jechuu walirratti. Sufraa lamaan ammootuyyuu nyaataatii fi mitira tokko dheerinni isaa garaan ammootuyyuu 90 mitira tokko isa sanii fi kabunaa kana akkuma misi walirraa argitanitti qarshii 1000 fi 500 fuudhee kalarri kalala kana Haliimaa meeshaa biraani qabdi magaarrajaa guddaa qabdi ka 18 qarshii 17 fi 960 waan akkasiiti 18 birri 30 bicha deebi'e jechuudha. Magaarrajaa qabdi itti aansuun ammootuyyuu xaalli firii jahaa qabdi kalara magaarrajaa isii yookiin ammootuyyuu majliisa isiitti dhiyaatuun jechuudha ka biffe. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya ammootuyyuu meeshaa aadaa abbaa firii 7 jechuudha. Isa darzana yookiin dhagmi jettaniin illee qabdi. Haliiman meeshaalee kanneen guutuu wajjin meeshaa aadaa qofa wajjin fida. Akkasuma ammootuyyuu magaarrajaa dheengadda gad isinii dhiisee jira. Ammas ammootuyyuu magaarrajaan isii qarshii 18 keessaa qarshii 36 deebi'e qarshii 18 jechuun meeshaan aadaa 9500 ka dalaysiisee fi kanaaf xaalli illee akkasuma ni jira. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya meeshaalee kanneen guutuu isii wajjin jechuudha qarshii gara 80 akkas kan isiniin baaftee meeshaa kana bitatte rabbiin nagaan itti galchee isii haa naachisu. Namoonni lakkoofsa kiyya yeroo hedduu na gaafattan iskiriinii yookiin bilbila irratti cinaa viidiyoo kiyya gubbaa Ummurazaan gara tokko jedhe gara tokkotti ammootuyyuu lakkoofsa bilbilaa isiniif barreessaa jira. Achirraa akka galabbatattan yookiin ammoo achirraa akka garagalfattanii na dubbiftaniif akka jechaa yoo himee jedhe isin jalaa deema yookiin isin jalaa taraaf waan ta'eef haa ta'u jechallee duwwaa 978 1572 75 WhatsApp Telegiraaman na dubbisuun dagatinaa iimulle irra caalaa sagalee yookiin barreeffama sagalee yoo barreeffamni yeroo isiniif fudhate sagaleen anaaf irra afdala isiniin jedha. Maashaallah jedha meeshaa Haliimaa du'aa illee godhaa fi nagaatti horaa bulaa Oromoo koo guutuu isin jaaladha isin kabaja fayyaa faaya.